Yooyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni wabii miidiyaa akkam jirtan akkam sa'aatii kana geessan nageenyi fi jaalalli tokkummaan siniif haa baay'atu. Guyyaan har'aa guyyaa baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu irratti argamna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya roonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe share gootanii maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Roonni maatii keenya taatan immoo maal gootu sinitti mamuun indagatamu jecha like gochuudhaan jammara sinin jenna. Roonni kaan immoo roonni maatii keenya guyyaarraa gara maatii keenyaatti dhuftan subscribe share gootanii namoota hedduu qaqqabsiisa. Miidiyaan kun miidiyaa keessan miidiyaa Oromooti jechuudha. Kabajamtoota keenya hundi keessan egaa chaanaaliin kun kan hunda keenyaa waan ta'eef waliin haa guddifnu sinin jechuu barbaanna. Wanti balleessine yoo jiraate immoo koomentii irratti nu barreessaa. Koomentii keessan irraa waan hedduu ni barannas ni sirreessinas jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni maatii keenya egaa miidiyaa kana irratti wantoota garaagaraa kuma kanaan dura sinin jenne waa'ee jijjiirama waa'ee ilaalchaa egaa waan hedduudha jechuudha asirratti kan barsiifnu. Hundi keessan immoo wanta siniif nuuf haa ta'u waan kana nu godhaa jettan barreessuun hin dandeessu comments irratti isas immoo itti daballee waliin ni hojjenna jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroota maatii keenya sinin jechuu barbaanna. Kabajamtoota keenya egaa warroonni chaanaalii kanaaf irra deebi'uudhaan haaraa taatan subscribe mallattoo ishee diimtuu fakkaatu xuquudhaan olii gootanii yeroo hundaa viidiyoon keenya dursee akkasiin bira ga'uu barbaadan notification isiniif dhufa jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa immoo wanta addaa tokkoon qabadhee isinii dhufe. Bakka barbaadde ga'uu yoo barbaadde yeroo hundaa obsa qabaadhu. Maal jedha mata dureen isaa? Bakka ga'uu yookaan immoo bakka ga'uu barbaadde yookaan immoo waa tokko injifachuu yoo barbaadde yeroo hundaa obsa qabaadhu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroota maatii keenyaa bakka ga'uu barbaaddu tokko yoo karoora baafattee yoo injifachuu barbaadde yeroo hundaa obsa qabaadhu. Egaa jaalatamtoota keenya kana jechuun maal jechuudha? Waan tokko hojjechuu ni barbaanna, bakka guddaa ga'uu ni barbaanna, injifachuu ni barbaanna. Yeroo kaan warroonni kaan obsan hin qabne, warroonni kaan obsuu hin dandeenye. Maaliif? Waan tokko injifachuudhaaf obsi si barbaachisa. Waan tokko bira ga'uudhaaf obsi si barbaachisa. Waan tokko galmaan ga'uudhaan obsi si barbaachisa. Obsi hin jiraanne yoo ta'e wanta sana injifachuu ni dandeessu, galma ga'uu ni dandeessu, iddoo sana ga'uullee hin dandeessu jechaadha. Bakkee wayii gaafa ga'uu deemtu injifachuu ni barbaadda. Yeroo gabaabaa keessatti siif hin ta'u. Yeroo sana keessatti wanta sana galmaan ga'uu yoo dadhabdu kufuun ni jira jechaadha. Gaaf sana immoo maaliin obsaa qabaachuutu sirra jiraata. Obsan qabaattu yoo ta'e wanti baay'een gufuu sitti ta'uu danda'u. Wanti baay'een karoora keessana galmaan ga'uu yoo dadhabdu maal ta'u gufuu sitti baay'ata. Gaaf sana maal gootaree duubatti deebisuu hin ta'in obsa keeti. Akka mammaaksa Oromoo keessatti obsaan aannan goromsaa dhuga jedha mammaaksa Oromoo keessatti jechaadha. Sababiin isaa maaliif kana jedhetti beektu? Namni tokko namni obsaan aannan goromsaa dhuga maaliif jedhame? Goromsa jechuun ganaa xiqqoodha. Ganaa goromsuma sana keessa dabartee ariitee gaafa dhaltee bakka silgi bahee aannan sana dhuga. Namni tokko immoo amma goromsi sun guddattee ariitee dhaltee sana bira ga'utti hin dhuguu jechuu danda'a. Maaltu dhugare? Nama obsa qabaafte. Namni obsa qabaate san aannan goromsaa dhuga. Namni obsa qabaanne immoo sana bira ga'uu yoo dhiisuu danda'a. Kanaaf yeroo hundaa obsi nu barbaachisa. Jijjiiramuudhaaf obsi nu barbaachisa. Guddachuudhaaf, bakka barbaanne ga'uudhaaf, iddoo guddaa ga'uudhaaf, akka namootaatti guddachuudhaaf obsi maaliin isa bu'uuraati jechaadha nuyiif. Guddina keenyaaf jijjiiramuudhaaf, bakka barbaanne ga'uudhaaf maaltu nu barbaachisa? Obsatu nu barbaachisa. Osoo yoo qabaatte bakka barbaadde ga'uu ni dandeessa.
waan tokko hojjettee si milkaa'uu dhiisuu danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti bakka sana ga'uu danda'a. Maaliifan yeroo gabaabaa keessatti milkaa'uu dadhabee? Maaliifan yeroo tokkotti iddoo guddaa ga'uu dadhabee? Maaliifan yeroo tokkotti waa addunyaa kana jijjiiruu dadhabee jenna. Yeroo sana keessatti egaa yoo sana galmaan ga'uu dadhabdee yoo obsa qabaachuu baatte maal taatee wanta hojjettu sun maal jedha fuushii ta'a si yaalaa duubatti deebi'a jechaadha. Kanaaf maal obsi nuuf gara milkaa'inaatti nuuf daandii jijjiiramaa nu agarsiisa. Maalinni obsi nuuf jechaadha riqicha gara daandii milkaa'inaatti nuuf jechaadha. Waan tokko ni eegallaa wanti sana immoo maal gochuutu nurra jiraata ree? Obsaan hojjechuutu nurra jiraata. Obsa jechuun zim jennee yeroo hundaa taa'u miti. Fakkeenyaaf namoonni baay'een waa tokko eegalanii yoo zim jedhanii taa'anii wanta sana eegan kun obsa hin jedhamu. Maaliif? Kun maalinni bakka hojii sanaaf fedha hin qabnu jechaadha. Kun obsa hin jedhamu. Obsa jechuun waan tokko hojjechaa wanta si quunnamu sana keessatti maal gootare obsaan hojjechaa irra darbuudha wanta sana injifachuu. Yoo kana goone injifachuun ni danda'ama. Bakka barbaanne ga'uun ni danda'ama. Wanta barbaanne sanallee galmaan ga'uun ni danda'ama jechaadha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroota maatii keenya waan tokko yoo eegaltan obsaan hojjedhaa. Waan tokko biizinesa yoo eegaltan obsaan hojjedhaa. Wanta fakkeenyaaf wanta kamiyyuu gaafa eegaltan hojii yoo eegaltan hojiin sun sinitti guddachuu danda'a. Biizinesa yoo eegaltan wanta sun sinitti ulfaachuu danda'a. Yoo waa tokko eegaltan sinitti ulfaachuu danda'a. Sanaan maal gooture obsaan hojjedhaa. Namni tokko yeroo tokko keessatti miti bakka guddaa kan ga'e, yeroo tokko keessatti miti kan milkaa'e, yeroo tokko keessatti miti addunyaa kana kan jijjiire adeemsa keessa. Akkuma mammaaksa Oromoo Hinqulaaliin yeroo booda maaliif lukaan deemti jedhan sana maaliif adeemsa keessa kan deemtu jechaadha. Nuti immoo obsa qabaachuudhaaf maal gochuu qabna ree? Tattaafachuutu nurra jiraata jechaadha. Obsaan eeggachuutu nurra jiraata jechaadha. Wanta kam keessattuu obsi nu barbaachisa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni Wabii Miidiyaa, Wabii Miidiyaan kan Oromooti. Wabii Miidiyaan kan keessan. Chaanaalii kana immoo waliin guddifnee wantoota garaagaraa wanta beeknu irratti waliin ni qoodanna. Kanaaf hundi keessan immoo roon chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gootanii mallattoo bilbilaa tuquudhaan maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Bakka iddoo jirtanitti jaalalli tokkummaan milkaa'inni isiniif haa baay'atu. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechuu jaalanna.